Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Kelloo miidiyaa irraa odeeffannoon irra farkaa qabnu kunooti. Akkam ooltan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Kelloo miidiyaa irraa odeeffannoon irra farkaa qabnu kunooti. Kibba Bahaa Oromiyaa Arsii Muuneessaa keessatti hawaasni lakkoofsaan baay'ee ta'an jumulaan hidhamanii osoo jiranii suuraan agarsiisu miidiyaan qoodame. Waraana adeemsifamaa jiruun hawaasni ishee gaaga'ama namoomaa ammaaf saaxilamtee akka jirtu naannoon Oromiyaa ammallee haala akkaan rakkisaa ta'e jalatti kuftee jiraachuu gabaasaaleen ba'an mirkaneessaa jiru. Caasaaleen mootummaa duula waboo guutummaa Oromiyaa keessaa dhabamsiisuu jedhu qabatanii socho'aa jiraniin uummata walitti qabanii hidhuuf dararuu ammeessaniiru. Yakkiidhaa jumulaa kanaan dura kutaalee Oromiyaa muraasa biraa dhaga'amaa ture amma bakkeewwan hedduu keessatti raawwataa akka jiru barameera. Duula hidhaa jumulaa kanaan yeroo ammaa kana hawaasni Oromoo Kibba Bahaa Oromiyaa Arsii Aanaa Muuneessaa dararaa ulfaataaf saaxilamuu isaa gabaasicha ibsa. Akka kanaan suuraan namoota jumulaan walitti qabamanii aduu keessa ta'an agarsiisu miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa jira. Suurri hawaasa waltajjii gaggeeffataa jiru fakkaatu ka baay'inaan maanguddoonni keessatti argaman kun hidhamtoota jechuun qoodamaa jira. Hidhaan kun deeggartoota Shanee jedhamuun uummata irratti raawwataa akka jiru ta'uu isaa barameera. Bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa namoota waboo waliin hariiroo qabu jedhee shakku hidhuu, mana hidhaatii baasee rashanuu, hawaasa walitti guuree hidhuun hojii dhoowwuun waggoota 6 oliif naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jira. Akeekniidhaa fi dararaa akkanaa namoota hidhata waboo qabu jedhaman jiilanii dirqamaan mootummaa jalatti akka bulan taasisuu akka ta'e himama. Ta'us haalli kun daranuu sochii waboo jabeessuu, aarii dargaggootatti naquun namuu hidhatee akka lolu taasisaa jiraachuu isaa hubatama. Odeessa itti aanuun itti aanaan kaafaa obbo Mulaatuu Gammachuu dhimma Finfinnee irratti mootummaan federaalaa lafa dhuunfaa akka hin qabne ibsan. Gaazexaa Itoophiyaa Riippoorter jedhamu irratti dhiyaachuun itti aanaa dura taa'aa kaafaa hookataan obbo Mulaatuu Gammachuu dhimma magaalaa Finfinnee irratti yaada kennanii jiru. Magaalaan Finfinnee madda ataakaaroo qaamolee siyaasaa akka taatuuf hojii tika biyyattii dalageen hanga ammaa mormii qaamolee adda addaa taateetti. Magaalattiin seenaanis ta'ee qubsumni ishee walakkaa Oromiyaa taatee osoo jirtu humnoonni Amhaaraa yeroo hedduu mormii Finfinneen kan Oromoo miti jedhu jabeessuu itti fufan. Dhimmi magaalaa Finfinnee dirree dhaawwaa dhibbanaa ajandaa marii abaa ofii kaafaa keessaa isa jalqabaa ta'uun isaa waa'illan siyaasaa biyyattii waloon gaggeessuuf paartii waliin uummatan kanneen akka adda bilisa baasaa Ogaadenii fi adda bilisummaa Oromoo ija shakkiin akka wal ilaalan taasiseera. Akka kanaan gaazexaa Itoophiyaa Riippoortarii irraa obbo Mulaatuuf Finfinneen naannoo Oromiyaa keessatti yoo hammatamte akkamiin ga'ee magaalaa guddoon qabdu bahachuu dandeessi? Akkamitti magaalaa guddoo taatee itti fufuu dandeessi jechuun dhiyaateeraa fi kanaaf deebii kan kennan obbo Mulaatuu Gammachuu mootummaan federaalaa lafa mataa isaa hin qabu yoo barbaade magaalaa guddoo isaa Baahirdaar yookaan Maqalee gochuu danda'a jedhan. Finfinnee jiraachuu hin barbaadu yoo jedhe magaalaa isaaf mijatu deemuu danda'a. Fakkeenyaaf Naayijeeriyaa keessatti Abujaa fi Leegoos fudhachuu dandeenya jedhu namni kun. Finfinneen kan federaalaa taate Baahirdaarii fi Maqalee maaltu akka federaalaa hin goone godhaa jiru. Akka hayyuun kun jedhanitti handhuurri keenya nurraa fudhatamee nu aarsuu fi nu gaddisiisuu maaf dhiisa jechuun deebisaniiruu fi federaalizimii jalatti mootummaan federaalaa naannolee 9 keessaa isa mijataa ta'e filatee waajjira muummee isaa achitti hundeessa. Haaluma kanaan magaalaa barbaade magaalaa guddoo gochuu ni danda'a jechuun ibsanii. Marii abaa ofii kaafaa Tibbanaa keessatti magaalaan Finfinnee fi naannoo Oromiyaa jalatti akka deebitu gaafatamee ture. Gaaffiin kun humnoota Amhaaraa aarsuu akka hin oolle himama. Odeessa itti aanuun Finfinneetti balfa lagatti gatuun hanga birrii miliyoona 1 akka nama adabsiisu ibsame. Abbaa Taye eegumsa naannoo fi kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee dambii misoomaa qarqara lageenii fi ittisa faalama magaalichaatti hojiirra oolchuu oolu ifoomse. Haaluma kanaan qaamni qajeelfamoota dambii kanaa keessatti heeraman cabse dhaabbataan hanga birrii miliyoona 1 nama dhuunfaan ammoo hanga birrii 500,000 akka adabsiisu heerameera. Abbaan Taye eegumsa naannoo fi kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee fi biiroo bareedinaa fi misooma magariisaa magaalichaa waliin ta'uun raawwii dambii 180 muraa 2017 irratti hoggantootaa fi ogeessotaaf leenjii hubannoo mul'ata jira. Haaluma kanaan dhaabbanni balfa gogaa fi dhangala'aa qarqara lagaatti gate birrii miliyoona 1 namni dhuunfaa balfa gogaa fi dhangala'aa lagatti gate ammoo birrii 500,000 akka adabamu ibsameera. Akkasumas qarqara lagaatti fincaa'uun birrii 2,000 qulqulleessaa dhangala'aa osoo hin qabaatin konkolaataa qarqara lagaa irratti dhiquun birrii 400,000 beelladoota bobbaasuun birrii 30,000 dabalataan zayitii boba'aa fi saamunaa dhangala'aa lagatti makuun birrii 400,000 akka nama adabsiisu ibsameera. Abbaa Taye eegumsa naannootti daariktara raawwii seeraa obbo Lammeessaa Guddataa akka jedhanitti
sababa faalamaa lagaan wal qabatee galii doolaara miliyoona 66.6 magaalaan Finfinnee laggeen irraa argachuu maltu akka dhabdeebsan. Qorannoon baankii addunyaa bara 2019 gaggeesse akka mul'isutti magaalaan Finfinneetti foolii faalama laggeen uumuun wal qabatee namoonni 219 dhukkubsatanii 57 du'aniiru. Odeessa itti aanuun Itoophiyaan Keeniyaa waliin walii galtee buufata doonii laamuutti fayyadamuuf akka jirtu himame. Hangan galaana diimaa argadhutti nan du'a nan bada jechaa akka turte Itoophiyaan ulaa galaanaa fayyadamuuf ishee dandeessu argachuutu ibsame. Balaa ulaa galaanaa barbaachatti hariiroo Somaaliyaa dhabuuf qarqararra geessee ka turte biyyattiin ammallee ulaa galaanaa argachuu yaalii taasisuu biraa namne. Akka kanaan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto sochii fe'umsaa karaa buufata doonii laamuu haala mijeessuuf waliigaltee Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduutti taasifame hordofuun buufanni doonii kun sochii dabalataaf qophii ta'uu ibsaniiru. Waliigalteen kun carraa hojii dabalataa kan uumu yoo ta'u misooma dinagdee naannawaa sanaa akka cimsuus ibsan. Haasaa kamisaa kaleessaa odola naadiyuu keessatti taasisaniin walta'iinsa daldalaa naannoo buufata doonii kanaa guutummaatti fayyadamuuf furtuu ta'uu cimsanii dubbatan. Buufanni doonii kun qaama ijoo kooriidarii geejjiba buufata doonii laamuu Sudan kibba Itoophiyaa fi yoo bara 2012 irraa eegalee misoomaa jira. Odeessa itti aanuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii loltoonni Eritrea Tigray keessatti mirga namoomaa nagaa sarbuu itti fufaniiru jedhe. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii loltoonni Eritrea naannoo Tigray Itoophiyaa keessatti sochii itti fufuun yaaddoo qabu ibseera. Waliigaltee lolaaf wal barbaaduu dhiisuu bara 2022 loltoonni Eritrea akka ba'an kan gaafatu yoo ta'u loltoonni kun itti fufuun isaanii sarbamni mirgaa akka itti fufu taasisu ta'uu eere. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaan Eritrea dhiittaa mirgaa darbee fi itti fufee jiru furuuf fedhii siyaasaa hin qabu jechuun himateera. Waajjira mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gargaartuun barreessaa olaanaa Azeb haasaa isaaniin guraandhala 27 konfiraansii mirga namoomaa 58ffaa irratti taasisaniin waajjirri keenya raayyaan ittisaa Eritrea Tigray keessaa akka jiru odeeffannoo amanamaa qabaa jedhan. Namoota butuu gudeeddii saamicha qabeenyaa fi hidhaa fedhii malee raawwachaa jira jechuun himatteetti. Odeessa itti aanuun pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed fi aangaa'onni biyyattii kaan kamisaa kaleessaa waaree booda buufata xiyyaaraa idil addunyaa Moqaadishoo eegumsi cimaan taasifamutti ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahemadiif simannaa gochuuf wayita argamanitti moortarri dhukaafamuu himame. Buufaticha keessaa fi alatti humnooti eegumsaa nageenya Somaaliyaa baay'een kan bobbaafaman yoo ta'u daandiiwwan naannichatti argaman hedduun cufamanii ture. Kana malees loltoonni gamtaa Afrikaa nagaa kabachiisan kan Itoophiyaan miseensatti taatee fi waggaadhaaf mootummaa Somaaliyaa tiksaa turteen naannawaa buufatichaa akka qubsifamanii turan himame. Eegumsa akkasii kana jidduutti ture. Kamisaa kaleessaa waaree booda irratti moortaroonni hedduun gara buufata xiyyaaraa Moqaadishootti dhukaafamuu miidiyaaleen Somaaliyaa fi maddeen oduu idil addunyaa gabaasan. Maddeen oduu Tarkii Anaadooluun pirezidaantii Somaaliyaa ministeera muummee Itoophiyaa simachuudhaaf osoo buufata xiyyaarichaa jiranuu haleellichi raawwatamuusaa gabaaseera. Maddeen oduu kun dabaluudhaan moortaroonni dhukaafaman kallattiidhaan kan buufata xiyyaarichaa haleelan osoo hin taane naannolee dhiyeenyatti argaman keessa qubachuusaa maddeen nageenyaa wabeeffatee ibseera. Haaluma wal fakkaatuun maddeen oduu Firaansi Associated Press haleellaan moortaraa kun kan raawwatame ministeerri muummee Itoophiyaa fi jilli isaanii Moqaadishoo ga'uudhaan erga buufata xiyyaarichaa gadhiisanii ba'anii booda ta'uu jiraattota eeruudhaan gabaase. Jiraataan naannichaa Associated Pressitti dubbise rasaasni moortaraa lama ollaa Abey jedhamu keessatti dhiyeenya mana jireenyaatti kufuusaa fi dubartiin maanguddoon tokko madaa'uu ibse. Qondaaltonni tikaa buufata xiyyaaraa Moqaadishootti argaman aangaa'onni Itoophiyaa simannaan taasifameef buufata xiyyaarichaa keessaa bahuudhaan hanga gara masaraa pirezidaantiitti imalanitti wanti tokkollee akka hin mudanne madda oduu kanaaf ibsaniiru. Namni jila ministeera muummee Abeyyi Ahmed waliin gara Moqaadishootti imalan keessaa tokko ta'an ammoo madda oduu kanaatti akka dubbatanitti garichi haleellaa moortarii raawwachuu isaa irratti wanti beekan akka hin jirre himaniiru. Haleellaan moortaraa yeroo dursaa Itoophiyaa Somaaliyaa daawwatutti raawwatameera jedhame kun daawwannichaan kan wal qabatu ta'uu fi dhiisuun isaan baramne. Haleellaa jedhame kanaafis ifatti qaamni itti gaafatamummaa fudhate hin jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanaan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.